oduu ammi biyya Kaazakistaan keessatti dhalaan niqaaba akka hin uffanne dhorkamteeti jirti. Kun ammoo ummata dallansiisu mala jechuudhaan xinxaltoonni labsii paarlamaa wixinee guyyaa irraan tanaa raggaasise irratti yaada kannachaa jiran. Atti aansuudhaan ibiddi Turkii bosona Turkiitti qabate amma saffisaan karayyuu walgayaa jira. To'atuudhaas dadhabameeti jira ibiddi kuni rabbi irraa dhaamsu. Kanatti aansuudhaan Dubaay keessatti taaksiin qilleensaa guyyaa irraan tanaa tan bara 2026 hojiirra ooluuf hojii eegalchisuudhaaf yaalii taasisuudhaan nagayaan xumuranii jechuudha buusanii jiran. Taaksiin qilleensa daandii qilleensaa tunis tan uummata geessituunis meeshaa kiiloo giraama jechuudha 500 ol akka fudhattuu fi namootas hanga tokko wayyaa akka fudhattus heerameeti jira. Kanatti aansuudhaan Saudi Arabiyaa guyyaa irraan tanaa lammiilee isii fi masrii hedduu sadii isaanii meeshaa sammuu namaa doochuun socho'aa jiran qabuudhaan murtee du'aatiin adabaniiti jiran. Laal kan lammii isiita biyya keessaatu lammiilee isiitu warra waan sana irra qabdee murtee du'aatiin adabdu lammiilee biyya alaa biyya biraa jechuun sanuu jiraattota Suudii kan ta'e warra daangarra taa'u kan ayyamaas hin qabne murteen isii kan irratti darbame ibbooda deebii ni qaba. Waan jiru laallee dhugatti waan ulfaataadha. Kana gizeen ijoollee teenya akka isin hin baane fedhuu xiyyaame akka biratti na erkaan faaminaadha. Rabbi haa baasu guyyaa irraan tanaati kuni. Kanatti aansuudhaan ammaas mootummaan Suudii Amiir Mohaammed bin Salmaan piroojeektii haaraa mushteefaa guddaa Yemen magaalaa Adanitti baasii jechuudha doolaara biliyeena 2.5 jechuudha xumuramuu danda'u kallattiin achitti eegaluudhaaf ibsa baasee agarsiisaniiti jiranii jechuudha maxxansaa jiran. Waaw achitti ijoollee jiraattonni Yemanis dalagaa akka ajaa'ibatti argatanii piroojeektii ajaa'ibaatti chaheetoo jechuudha magaalaa Adanitti mushteefaa guddaa Amiir Mohaammed Salmaan jechuudha maqaa Amiir Mohaammed Salmaaniin mogga'u kana achitti hojjechuu piroojeektii achitti irratti jechuudha investimentii godhuudhaaf waa hunda xumuranii kallattiin eegaluuf yaan beeksaniiti jiran. Kanatti aansuudhaan lammiilee biyya kamiitu ta'ee jiraattonni Saudi Arabiyaa keessa jiraachaa jiran warreen viizaa turistiitiin dhuftanii as keessa jirtan kan yeroon isaa irraa dhumateef irraan dhumatinis ji'a tokko isinii kannamee jira. Ji'a tokko chaanaa keessatti akkas keessaa baatan ji'a tokkicha isaan isinii kannan kanatti as keessaa bahuuf basmaa isin hin barbaachisu basmaa isin hin gooyisanii san booda viizaa hojiitiinis ta'ee kan fedheenu biyya tana deebitanii seenuu ni dandeessan osoo waggaa 5 akka warreen yoo ifii qabanii basmaa gooyisan alatti firraa baasan kaarijitti baasan hin deebineetti osoo hin taane akka deebuu dandeessanii fi kun isinii beeku kun ammoo carraa bareeda warra jechuudha viizaa turistiitiin dhuftanii turistii mitiin dhuftanii as keessa jiraattan dafaati carraa na fayyadamaa baha viizaa hojiitiin deebi'aadha isiniin jenna. Biyyi tun guddinaan ammaas sadarkaa akka investimentii piroojeektii investimentii godhaa jirtuun sadarkaa akka addunyaatti sadarkaa sadaffaa qabattee jirti. Tokkoffatti socho'aa jirti qabeenyaan akka addunyaatti warreen jechuudha sadarkaa irra jiran Suudiidha. Suudiifaadha. Kanaaf ammaas wanni isin hojjechaa jirtuu fi piroojeektoonni isaan hojjechaa jiran investimentii godhaa jiran biyyuma keessaa fi biyyoota garaagaraa keessattis akka gaariitti jechuudha guddinaan saffisaan fiigaa jirti Suudiin. Kanaaf carraa kanatti fayyadamaa. Warra isiniin jenna gaa warroottan itti aansuudhaan warroottan jechuudha Awurooppaa irraa ta'ee fi kanneen Yuunaayitis tolfamaa jiraaf gaa san ji'a meeqaaf hedduu kannameetii fi gareen itti fayyadamaatis jira tolfachaatis jira tolfadha isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan dungara oduulee biyya keessatti adeemnu paarlamaan walabsii wixinee guyyaa irraan tanaa kanatti yoo lammiileen biyya alaa qabeenyaan sochoonee akka horatan hayyamuu raggaasiseeti jira. Waaw paarlamaan kun dhugumatti waan fudhatama hin qabne yoo maaliif fudhatama hin qabne jennee laallee bal'ina isaa laallee lammiilee biyya alaati. Lafti tuni lafa mootummaa ta'uu fi uummata akkasuma lammiileen biyya alaa akka dhuftee irratti jechuudha qabeenya hin sochoone manneen jireenyaa fa'aa ijaarrachuudhaan kan horattu lafa tana bitachuudhaafis irra gadoonis doolaara 150,000 ta'uudhaas heeraniiti jiranii jechuudha. Kana jechuun lammiileen biyya alaa kamuu dhuftee bitattee doolaara 150,000 lafa tana irratti mana jireenyaa waan adda addaa dhaabbata irra ijaarrachuu hin dandeessi. Kun rakkoo qaba, rakkoo faayidaa qaba, rakkoo guddoodha qaba. Garuu wanti tun akka uummanni jechuudha irratti dammaqee lafa nu harkaa saamtanii gurguratanii hin jenne hojii dargaggoota keenyaa baafnaa rakkoo uummanni jaheessi jiru jechuudha. Investimentiin as keessatti abbootiin qabeenyaa gootuu fi lammiileen biyya alaa gootu
ummataaf dalagaa baasa jechuu jaanii sobuu danda'an kun ammoo gongumaa waan gaariin ta'u fanjii lafa keessatti awwaaluu jaama ummanni kuni qabateeti booda gama jechuudha erga warra biyyaa ta'ee qabeenya sochoone lafarratti gad dhaabbatee lafa sana tiyyee mormachuu dandeenya san booda gama paarlamaa keessa seenee aangottis makamuu dandeenya ganaa lafa jechuudha saamaa deemaa jechuudha fanjii ta'a kunis abbaan lafa tanarraa buqqa'uudhaaf lafti tun tiyyaajee gaafaniin kaasee abbaan kunis bitateeti irra gad dhaabbatee jira bakka tana wanni fanjii jee fakkeenya fanjii isinii kaaseef kunis qabeenyi isaa akka buqqa'uun fedhu lola haasilaa jechuudha dachii isaatis ni lola boodasitti lubbuu namaa galaafatee jechuudha fanjii jechuun waanuma dhoo'ee lubbuu namaa galaafatu kanaaf fanjii awwaalaa jiru mootummaan dhaabu qaba wanni kanaatu gongumaa gaarii hin taatu ilaalla miidhamman fakkeenyaaf biyyoota akka biyya jiddugalaa Suudi Arabiyaatii fi biyyootuma Arabaa nu guutuu fudhannee qabeenya feete horachuu ni dandeessa qabeenya socho'u guutuu as keessatti horachuu ni dandeessa hayyama qabaattee yookaan hayyama qabaannaa jechuudha walaakin ammoo warra biyyaa taatee baaswartii fudhattee warra lafaa jechuudha qabeenya socho'u horachuu gongumaa hin dandeessu osoo abbaa qabeenya addunyaa maaskii san ta'ellee Suudii Arabiyaa keessatti biyyoota akka Kuwait Baareen kanneen keessatti illee gongumaa yoo Dubaay taate malee hin danda'u jechuudha lafa bitatee mana ijaarrachuu gongumaa hin danda'u kun akkas ta'uudha qaba dhugumatti maaliif jennaan dhaloota boodaatiif hin yaadne dhaloota boodaatiif fanjii lafa keessatti awwaaluu jaamaa jechuudha isin galee mootummaa keenya waan hunda osootuma isin deeggarru haa ta'u garuu wanni tun labsiin ammaan tan isin raggaasiftanii gabbaaftan kuni dhugaadha isin lafa gurgurachuudhaaf itti fayyadamu lafti mootummaati mootummaa fi ta'u ummataati gartee mootummaanis ta'u ummataa laftinis ta'u ummataati kanaaf lafti ta'u ummata mootummaa dura ta'u ummataati akkasitti hubadhaadha waan kana dhaaba isin garuu raggaasiftanii hojiirra oolchuunis waan itti fufu fakkaata wanni tun gaarii natti fakkaatu jechuun akka fayyadu duraan dhaabbadha jechuudha waa'ee kana kanatti aansuudhaan Soomaaliyaan guyyaa irraan tanaagaa guyyaa bilisummaa isii jechuudha labsachaa jirti guyyaa ayyaana bilisummaa isii jechuudhaan gaggeeffachaa jirti biyyoonni garaagaraatis baga guyyaa bilisummaa keessanii geessan jechuudhaan erga dabarsaa jira kanatti aansuudhaan mootummaan Israa'el Biniyaam Netanyaahuu guyyaa irraan tanaa Ameerikaa seenuun Tiraamp wajjin wal argee Waashingitaan daawwatanii jiran achirratti haasoo taasisaniin Tiraamp akka jeetti nuti guyyaa daawwannaa keenyaatiif bashannana keenyaatis waa'ee Iraan dubbannaa jee Iraan tu yaaddoo mataa dhukkuba sammuu isaanii taateen si'a kanatti aansuudhaan dubbi himtuun Iraan Faatimaan haasaarraan taasifteen iddoon nukuleeraa xiqqoo jechuudha safatti ta'uus ni barbaachifti miidhamaas ni qabdi jechuun dubbattee itti aansuun haasaa biraa kan dabalataan taasiftee waliigaltee yookaan marii torbaan kan Ameerikaa wajjin Iraan gootii jechuudhaan dubbatame kun soba haqameetis jira fuuldurallee jechuudha yoo feene inumaa'u ni haynaa'uun goonuu jechuudhaan dubbattee jirti fuulduraan taa'ee yookaan ta'uun yookaan dinna yookaan eeyyamnaa yaada juu wal bira fiddee kana keessa ibsite jechuudha itti aansuudhaan ministeerri dhimma alaa Iraan guyyaa irraan tanaa iddoo lola guyyaa 10 jechuudha Israa'el fi isaan gidduutti gaggeeffameen haleellaa Israa'el jechuudhaaf fooqiiwwan gamoowwan adda addaa isaan hanga silaa dho'an daawwateeti jira yeroo agarummoo miidhaan hedduun hin qaqqabne yeroo suuraan fiidiyoodhaan agarsiisan kanatti aansuudhaan Turkii keessatti guyyaa irraan tanaa ibiddi jechuudha ibiddi dhiyeenya kana guyyaa 3 itti fufaa jiru arraa guyyaa 3 itti fufaa jira bosona jechuudha qilleensi bosonaa ka'uudhaan bosonatti ibiddi qabatee ibiddi kun akka gaariitti bal'atee saaraa jira jechuudha kun rakkoo moo guddoo akka to'atamu bira kutees humna dadhabsiisaa jechuudha warra sila ibidda dhaamsuus itti bobbaasuus meeshaalee ibidda dhaamsu itti bobbaasanis hanga ammatti to'atamuu hin dandeenye ibiddi saffisaan fiigaa jira rabbi haa dhaamsu jannaa jechuudha kunis hedduu waan nama sodaachisu kanatti aansuudhaan abbaa qabeenya addunyaa kan ta'e maaskii fi Tiraamp gidduutti lolli waraanni guddaan eegalee jira wal sodaachisaa jiran namuu jechuudha duula isaa deeggartoota waammachuudhaan akka gaariitti wal sodaachisaa jiran Tiraampis akka gaariitti sodaachisaa jira yaani kun ammoo xiinxaltoota addunyaatiif akka malee kun diinagdee addunyaatiif yaaddoodha kufaatii addunyaatiif fiduu danda'a jechuudhaan hanga danda'etti jidduu dhaabbachuudhaaf tattaafachaa jiranii jechuudha kun cunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduu irraa qabne kana fakkaata kan biraatiin angola deemetti sherdootu waraan facaasaa kan isin dhiyeessu oduu ammeeti oduu guyyaan tan dhugaa qofarra dhaabbatteen isin dhiyeessan oduu takka kan maasis yaadaas jiru yaaduma jiddugalatti fudhatama qabu irratti dubbaddu kanaaf sheer godhaa facaasaa subscribe godhaa maatii keenya ta'a mallattoo gurraatti na tuqaa kaasa gidduuttanii dubbaddu bartanaafiin akkana isinis tartana jechuudha hirmaannaan karaa YouTube kanaan subscribe keessan xiqqaachaa jira liinkiidhaan seenaa isin jechaan olu yeroo galaqqise hunda oduun isin bira dhufti ammoo
isin subscribe godhan isin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.